Sumayyaa jiran wallahi jireenya kee piraayiveetiin beekani waa'ee jireenya kiyya takkittiin ishee akka miidiyaa kanarratti haasa'uuf maqaa balleessuuf deemtu takkittiin ishee waa'ee kiyyas waa'ee abbaa manaa kiyyaas hin beekan abadan hin beeksisinaa illee la'innahu kan ijaan argitu kanattu ni inaafti manuma keessa jiruttu ni inaafti gaafa akka madaamtitti jiraattu ni inaafti jireenya kana keessa si baasuudhaaf siraasheen maal boolla sii qofforti kanaaf hiriyaa shamaraa likkiitti goradhaa jireenya keessan keessa illee hin seesisina. Isteeppii ishee eeggattee bootaa ishee eeggattee haateettu. Sa'aatii kana keessatti nama ofirraa fagoo ofirraa laalin nama sitti dhiyoo ofirraa laali. Isin gaara jala jirtanii ani gaara gubbaan jira. Ani gaara gubbaadhaa gad isinitti hin deebu dandeettii yoo qabaattan gaara jala dhaabbattanii hin lallabinaati ol bahaa koottaa. Harkan isin qaba akka isin ol baataniif jechuudhaan akka keessanii miti. Kanaaf bootaa keessanis beeka sadarkaa keessanis beeka. Hanga kana hanga shira yaaddanii gandatti gartanii gandas bakkan buutanii hanga shira yaaddan deema harfii takka baradhaa isatu ajrii isiniif qaba. Deema qaraa osoo shuruuxa irraa si gaafatanii osoo suula irraa si gaafatanii osoo toohiida irraa si gaafatanii tawwaan beekne hanga irraa quraana yoona juuza ammaa keessaa kan hin baane. Kana laaka maqaa namaa ooftu jalqaba irratti baradhu miknaatuma amantaan islaamallee wanti isheen itti haajomtu awwalli ishee al ilmuu barumsadha waan ta'eef jechuudha. Dabalata dammoo jalqaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti yoo quraanni buu iqraa bismi rabbika allazii khalaqa jalqaba suuraa iqraa baradhu kan jedhu bu'e quraanni rabbiidha. Kanaaf wanti isheen itti haajomtu amantaan islaamaa shira namatti yaaduu nama hamatu osoo hin taane barumsatti haajomti. Kanaaf ilmootan ta'e fakkeenyaati kaleessa kufurummaa irraa dhufteetiniini osoo abbaa manaa keetii wal dhabde kufurummaa irratti hin guddistu. Sinii galee yoo har'aati jabduu taate islaamummaa irratti guddista. Kanaaf ilmooteetiif haadha gaarii ta'uuf jiruu kee of fuulduraa babal'istee bareechuudhaaf jalqaba baradhu. Barumsatti haajomti amantaan islaamaa malee shira yaaduu nama hamatuu fi jireenya namaatti inaafuuf miti. Ila daawarraa duubatti Sumayyaa deebisna yoo jettan ani tarkaanfii 2-3 isin dura deemee jira. Hedduun tarkaanfadhee deemee jira bakka takka hin jiru waan ta'eef. Kanumaaf jecha anii fi isin bakka tokko hin jiru. Ana dhaqqabuudhaaf maali jalqaba maalitti haajomti akkuma amantaa islaamaa barumsatti haajomti barumsa baradhaa nama hamachuu dhiisa. Ani akka keessan isin faana nama hamachuu baachuun danda'a. Osoo waan akkasii qabaadhee qaata ganna baastan. Osoo waan badaan irra argitan osoo akka hiriyaatti iccitii isinitti madhee silaa qaata ganna baastan. Isinii galee ani akkas miti ana hiriyaan kiyyallee abbaa manaa kiyya isinii galee waa hunda kiyyaadha. Kanaafi ani waa'ee isaas hedduun dubbadhu. Miknaatum hanka kanattu iyyuu sukkaari 100 isin galee jiraatiniini. Kanaaf ufuma keessanii du'aayii goradhaa ofitti deeffadhaa. Gandatti isin deebisinaa isin gandas bakkan buutanii. Durriyyeen gandan qabdu si jammar. Akkasiidha an xumureera namaan hin nyaa'umi. Isinin jaaladha rabbiif jecha warroon hiriyaa shamaraa qabdan keessattuu of eeggadhaadhaa isinin jedha. Sena dubbadhu. Kana qawween dhiifamaa Sumayyaa akkasii gootateen akkasitti itti himee isi yoo lama tarkaanfattan anaaf 5 tarkaanfadha dinnan dhaqqabdanii eeywa. Akkasitti itti himii diinii keetirratti jawaadhuuti duraanuu jabduudha. Jawaadhu warri as jalaa immoo hattu jettu hin gartee itti kennitee hin argitee akkanumaan odeessin. Wallahi harki ati ittiin barreessitee nama hamattu kun subhaanallah. Wallahi boru rabbiin irraa si gaafata. Waan namni hin qabne namaan jettu koomentii barreessitaa mi'ati. Boru rabbiin akka irraa si gaafatu qophaa'i. Okay? Inna akkasii inshaallah nama isii arrabsullee ingalchiin raaha ingalchiin ol ingalchiin hin beeka. Namni amma waa barreeffatu tana. Inna kanaafi namni Sumayyaa dhaqqabna jettee baradhu deemi diinii baradhu. Gaafa diiniin sii gale gabbaatee nama hin arrabsitu. Gaafa diiniin sii gale obboleessa akka keetii hin arrabsitu. Gaafa islaamummaan sii gale gandaan ittiin duultu. Gaafa islaamummaan sii gale gandummaan ajaadhaan beektan islaamummaa keessatti hin jirtu. Kanaafuu yoo Sumayyaan dorgoma jette deem diinii rabbii baradhu. Deem akkisiin baratte baradhu. Deem akkisiin guddatte guddadhu hin dhaqqabdu. Wallahi hin dhaqqabdu.
dhugaa sinti man dhaqqabdan soo akkasii ta'ii kaas jala afaan bantu ka ati tiiktookii keessa bultu akkuma isin jette ka miiseenjara keessa bultu ka aliifa odoo hin dhaabbatti moonciifti jedhanii si gaafatanii akkaataa aliifni jirtu hin beektu. Islaamummaan kee maali ati maqaan kiyya islaametta islaamummaa keessa maali ati akkana jedhanii odoo si gaafatanii wallahi deebisuu hin dandeettu ofii afaan bantas jala idmee kee asirra fixxa asirra dulloomta diin rabbii odoon baratiin asirraa galta rabbiin waa afurirraa si gaafata gaafa duute. Gaafa guyyaa qiyamaalle waa afur osoo sin gaafatiin achiin tarkaanfattu. Takka deebisuu hin dandeettu hadha. Rabbiin biratti dhiisi nama biratti akka deebisuu hin dandeettu. Nama arrabsuuf immoo tokkoffaan. Hamilee namaa gaccabsuuf tokkoffaa isin biratti silaayyuu namni tokko yoo mul'ate yoo guddatee mul'ate especially yoo diiniidhaan mul'ate gad deebisuuf yaaltan. No, never. Don't do like that, Sumayya. Ati isaan gasi deebisuuf yaalan ati achi ol tahi mul'adhu nama addunyaa kana barsiisu rabbi si haa taasisuun siin jedha. Ka akka isii hundi haysaniyyuu seenaanis rahaanis hundi haysanuu jawaadha. Hiriyaa gantuu, hiriyaa kijibduu, hiriyaa akkasii sanirraa fagaadha. Icciiti keessan hiriyaattiin himatina. Hiriyaan gantuudha. Especially hiriyaan shamaraa badduudha. Wallahi badduudha. Dhugaa siniin jedha. So, icciitii kee dhoyfadhu, diinii kee jabaadhu, amantii kee tirre jabaadhu, siin jedha Sumayyaa ammas jabaadhu jabduu teenna jabaadhu siin jedha. Ayyee taate inshallah jabaadha. Siifuu arsii galfadhaan bahuufanii nagaatti naa tura. Sumee lubbuun deemini qoye. Waa hin Salaamu qabaa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haajaa qabatanii fan bu'atan lubbuu akkami nagiya? Akkam jirta lubbu? Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Baga jiraatte wallahi ammallee caalii jiraadhu rabbi umrii isaa dheeressu. Ati sareedhaaf gad deebitee sareen aduttu leenci duwwatti deebi'ee laalu waan taateef sareen akkanumatti wacci miidiyaarraayi. Hawaayee fiituun beenyee gad deebi'ee waa'ee namaa haasaa. Kanaaf bootaan kanneen jabaadhu. Jabduu teenya duraanuu jabduudhaati. If duubatti hin deebiini. Abbaan fedhe waan fedhe jaa olallee waan takka sirraan hir'isu silaa arrabni waan fedhe yoo jaanillee ifumaaf itti gaafatamanii jabaadhuun siin jaa. Ayyee taate nagaatti naa tura ayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warra jalee haatanii immoo hattuu jettan. Ifiifuu hattuudha warra waa hatee biyyaa bee hundi keessan. Hundi keessa warra waa hatee biyyaa bee lukkuu hattanii re'ee hattanii harree hattanii biyyaa baatan jechuudha. Ilaala waan tokko isin hima warroonni asirra deemtanii hattuu jedhaartan kuni jecha hattuu kana jedhu iyyuu hin beektan kadeessa tokkummaanii akkana jedha barreessaa jennaaniin koppii godhatanii achi jala. Dhuguma isinitti hima isinii galee inni biraa immoo gariin namaa immoo hinaaffaadhaa fi hin deemna. Namni taayimii hin qabu yeroo guruppii qindeessee ka'eeti namatti dulchisiisuu badii ga'usan isinii galee. Sumayyaa ammas taanaaniin mootii durbaati. Wallahi deeggartoonni Sumayyaa Siifuu galti lubbu siifuu galti siifuun ajjala jirti. mee siifuu gashiin annaa jechuun birrii lamaa fi saantiima 20 tana dhiisaati. Sumayyaa baay'izawee birriin 200 birriin 200 fi birriin 20 jechuun